maashaallah harallee akkuma isin argitan kana soofaa nu biratti hedduu jaalatamaa fi fudhatama hedduu qabaate kan nama 11 ol teessisu kan akkasuma saaloona keenya guddaa fedhe yoo saaloonni keenya bal'aa fedhe ta'e nuuf guutuu danda'u saaloona nama hundarraa kan bareedu akkasuma kararii filannoo keessanii kararii barbaadan ka ajajachuu dandeettanii hedduu kan namatti tolu filannoo hunda namaa ka ta'e jaalatama guddaa fi fudhatama guddaa nu biratti qabaate isa kana kan nama lama baasneerraa isinin sadarruftu takiyya hanga xumuraatti video kana like gocha hanga xumuraatti ilaala hiriyoota keessanii share godha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo zirrizirtu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna simbira jiraatu jecha akkuma baratame har'allee soofaa nam 11 ol teessisu soofaa haalaan bareedaa ta'ee fi soofaa fudhatama guddaa nu biratti qabaate kana qabannee isinii dhufnee jirra jechuudha. Isin hoo maal jettan laata warroonni soofaa hin qabne warroonni soofaa hin ajajanne warroonni gana qophiitti jirtan maal jettan laata yaadni keessan maalidha? Koomentiirra naa barreessuun irraa faatina. Akkasuma warroonni filannoon keessan Zulaa Emishoo ta'e gara kiyya dhufuudhaan ajajachuu ni dandeettanii isinin jedha yeroo kamuu isinin qaanfachiisu na beektanii meeshaa oriijinaalii meeshaa kwaalitii meeshaa saddatti jedhee fi meeshaalee oriijinaalii ta'ee fi ta'e qofa qabadhee isin dhiyaadha jechuudha. Warroonni ajajachuu barbaadan keessan dubbisuun raafatina video kii kana akkuma sentanii laagocha akka gootan kabajaan isin gaafadha. Akkasuma immoo warroonni maatinaaf hin taane subscribe gochuu maatinaaf ta'a warroonni maatinaaf ta'an hiriyoota keessan share godha. Soofaan kun akkuma isin argitan kana homaa baratameera waan haarawaa miti nam 11 teessisaa istaayiliin isaa yookaan diizaayin isaa akkaataan inni ittiin irraa dalagame kinootii akka isin argitan kana jechuudha. Maashaalladha hedduu namatti tola hedduu jaalattanii hundi keessanuu nu hundu hedduu jaalanna soofaa kana namni hin jaalanne hin jiru inni beekna hedduu jaalanne jechuudha. Nu hundi keenyayyuu walumaa galatti soofaa kana nama lama baasee lamaan kana keessa isin kam jaalattan koomentiirra na barreessuun dagatina. Akkasuma soofaa magaalaa kanaa fi bifa roozii ta'e isaan baasee jechuudha. Diimaa miti bifti sun rooziidha. Bifa lamaan kana baasee jechuudha. Bifa bunii fi bifa rooziidha. Hedduu bareeda miti an hedduu jaaladhe jira isinillee akka jaalattanii abdii guddaa isinirraa qaba isinin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma jechuudha kana qofa osoo hin taane har'a kan nama lama wal bira haa viidiyoo isiniif waraabu malee yoo xiqqaate kan nama 8 oliitu na bira jira diizaayinii kanaa fi kana qofa jechuudha. Karariin isaa garuu kararii baay'eetu jira. Inshallah akkuma bahuun tartiibaan duraa duubaan isiniif gadhiisa kana qofa miti warroonni soofaan kun gatii nutti qalhee jettanii namoonni kan kuma achi gadi jechuudha kan kuma 80 torba bondiidhaan kaajjatantu jira akkasuma kuma 60 kaajjatantu jira hundi kisaatu jechuudha darajaadhaan ajjatanii jirani. Isinillee hamma xumuraatti video kana ilaaluudhaan yoo barbaadan keessan yoo na dubbistanii diizaayinii isin barbaadanii fi akkaataa isin hajamtanitti isiniif erguu ni danda'a isinin jira kasanirraa jiraatu Zulaa Emishoo hordofu qofa yeroo hunda jechuudha. Wanti isin bira dhabdan hin jiru waanuma hunda haara isin baafachiifti qalbii keessan isin gammachiisti isin bohaarsiti isinin jedhatti boona Zulaa Emishoo teessanii warroonni filannoon keessan Zulaa Emishoo ta'e yeroo hunda isin jaaladha isin kabaja isinin boona. Akkasuma video kana like gochuun raafatina isinin jedha hordoftoota kiyya hamma xumuraatti yoo ilaalta waa hedduu irraa barattanii waa hedduu isin fayyada waan ta'eef maashaallah dha akkuma isin argitan kana nu warra nakabajuuf warra na jaalatuuf warra boota na qabuuf yeroo hunda daran san cala irra deebii qabaaf jechuudha. Warroonni sagalee kiyya kana dhaga'uu jibbitanii sin dabbaru hin dhabama jedhee yaadu akkuma namni nama jaalatu jiru namni nama jibbuun jiraachuu mala zawrnu jala jedha sinin jedha carraa warra na dhageeffachuu fedhuuf warra viidiyoon kiyyesuusitti ta'uuf warroota ana fedhuuf qofa gadhiisaa sinin jedha warroota saniif malee yeroo hin qabnu siniif akkasuma hordoftoota kiyya ifame sinin qallade akkasuma isinuma jidduu keessa osuma hojjannu yoo haa taphannu yookiin haa qallannu jedheeti yeroo baay'ee waa'ee qalbii kana akkasinaasuuf nu miti isinuma baarsuuf isinin isaa hordoftoota kiyya akkuma isin argitan kana soofaan kun kan irraa dalagame leezarii fi carqiidha jechuudha. Gurraachi kun leezariidha akkasuma rooziin kun ammoo carqiidha jechuudha. Haalaan bareeda hedduu namatti tola kan yoo isinin jedhu carqiin isaallee kan irraa dalagamu oriijinaalidha akkasuma
Soofaan kun kan inni irraa dalagamu boondiidha. Boondiidii fi waanzaadha jechuudha. Namoonni barbaadan, namoonni hajamtan, namoonni jaalatan koottaa keessan nu dubbisaa isiniin jedha. Boondiidii irraa dalagama, hedduu namatti tola. Gatiin isaallee kiisa namaa hin miidhu isiniin jedha akka majlisaa sanitti. Yoo kan beektanii majlisni baay'ee qaala'eera, baay'ee waddadee jira. Waa'ee isaa dubbachuun baay'ee ulfaatee jira sa'aatii ammaa kanatti. Maaltu akka isa tuqe bichaa hin beeku. Rabbi halaafisuuf jechuuf fedha. Akkasuma ammoo soofaan kennallee homaa majlisan qaanfachiisu. Soofallee anumatu hojjechiisa, majlisallee anumatu isiniif hojjechiisa miti. Lachuu ana biratti odolisiifattan homaa takka rakkoo hin qabu. Anaaf tokkoma. Haa ta'u malee garuu kiisa isin hin miidhu soofaan. Kiisa keessanii hin miidhu. Kanaaf isin jedhu gatiin isaa meeqa jechuun keessanii oolu 100 fi 10 jechuudha. Dabalaara waan ta'eef warroonni barbaadan dafaa ajajadha. Gatiin isaa hedduu dabalaa jira jechuudha. Gatii kanaan ta'an jiru. Warroota durarraa fuunee akkasii fuunee amma garuu baay'ee qaanfachiisaa sanii fuudhuun ammallee daftanii hojjetan hanga guyyaa muraasaa kana keessatti gatii sanii jechuun ni dandeettanii isin jaarriftoota kiyya. Warroonni karaarii barbaadan karaariin kana qofaa miti. Karaarii isinitti tolee fi karaarii barbaadan isin jenna. Karaariin kun karaarii bunnii fi yookiin magaalaa fi adii wal keessa jechuudha. Argitanii haala namatti tola maashaalladha. Akkasuma filannoon keessan yoo ana ta'e keessan yoo dhuftanii nama raachiifta waan barbaadan isiniif ifa godhu isin danda'a jechuudha. Kana qofa osoo hin taane soofaaf majlisa qofa osoo hin taane meeshaa mana farniicharaa algaa, qumsaaxinii, biffee, tiibistaandii, deresingi wantoota isin barbaadan irraa jechuudha. Yoo dhuftanii ofii kiyyaa of biratti ogeessa kiyya cimaadhaan akkasuma ogeessa sirrii mo'aa hedduu qabuun ofii kiyyaa isiniif dalasiisaa isiniin jaarra deebisii yaadachiisuu fedha jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasuma yeroo baay'ee meeshaa shaklaa, meeshaa Dubaayii, meeshaa Turkii akkasitti akka finnu ni beektanii. Meeshaan yeroo hunda isiniif binnu meeshaa akkasiiti. Kan isin jirallee ajajaafachiisna waan ta'eef hoomata akka biyya keessa hin jiru waan ta'eef amma akkamitti galadhaa na jalaa cabinnaa laata akkam ta'a laata qaran nara olbayna laata jettanii cinqamu yaadawun hafee jira. Akkasuma haga zulaa qabdan hoomata akkaan cinqamtanii hoomata akkaan rakkattan isiniin jedha rabbii gaditti. Kana isiniin jedhu isinummaan qofti itti qophaa'ati keessan na dubbisa birrii meeshaa keessan isin hin miineen akkuma humna keessaniitiin warroonni wanta gaarii bitachuu barbaadan illee akkasumatti birrii magaarii warroonni wanti xiqqoo bitachuu barbaadan illee akkasumatti jiddu galeessatti illee ofiitan akkuma fedhe keessaniitti jechuudha. Isin keessummeessina isiniin hordoftoota kiyya meeshaa shaklaa meeshaa biffee ta'e hunda isaa Dubaayii fi Turkiidha akka firnuu hin beektanii meeshaa akkasii sanillee barbaadan taanaan keessan na dubbisaa isiniin jedha. Meeshaan keenya meeshaa oriijinaal meeshaa tokkoffaadha. Meeshaa makolkollee argame gara nagarsii walitti isiniif hin guuruun ni beektanii warroonni meeshaan irraan bitattan hundi keessanuu meeshaa kiyya hedduu maalalfattanii hedduu raajeeffattanii hedduu ajaa'ibsiifattanii hedduu na dinqisiifattanii kana isiniin jedhu naaf galatoomaa na ulfaadha jechuu fedha. Warri hedduu na galateeffattanii meeshaa kiyya ajaa'ibsiifattanii na dinqisiifattan wallahi hedduu isin galateeffachuu fedha jechuudha. Kuni uumamaa maaliif jennaaniin wanta rabbi namaaf dhuume hin taranii ani yoo namaaf birrii keessaniin haa bitu malee yoo isin bitu garamaan jechuudha. Keessuma kiyya dhugaatiin garamaan isiniif bita maaliif namni kun akka itti fidu birrii kana abbatu beeka waan ta'eef sunnatti dhagaama hedduu na quuqasan tuna dhagaama waan ta'eef isiniin jedha hordoftoota kiyya. Soofaan keenya irraa 100 fi 10,000 kan bahe kan fakkaata. Warroonni birrii hangasii hin qabnu akkam goona jettan kan nama 7 hin jira, kan 60 hin jira, kan 80 wayii hin jira. Humnuma keessanii akkuma fedha keessanii akkuma darajaa keessaniitiin bitachuu dandeettanii kan achi gadi illee hin jira. Huma takka hin cinqamina isinummaan bichaan keessan dubbisa nagaatti galatooma.